Gindabarat keessatti waraanni PP nama tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun qabeenyaa saamuu fi hawaasa jumlaan hidhanii dararuu hammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaalfaajjii Bilisummaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Gindabarat ganda Garbii Goolee keessatti adoolessa 12/2026 waraanni murna maafiyaa PP nama tokko haala suukkanneessaan ajjeesuun qabeenya jiraattotaa saamuu akkasumas hidhaan hammaachuu jiraattonni har'aanni biyyoolessa Oromiyaa dubbisee addeessan. Nama Barraa Gaddafaa Balachaa jedhamu jiraataadhuma gandichaa kan ta'e summii rasaasa isaaniin ajjeesuu kan ibsan jiraattonni namni kun badii dalagee akka hin qabnee fi uumaa dhaaba siyaasaa mormus ta'e deeggaruu akka hin qabne ibsameera. Jiraattota sobaan yakkuun maqaa isaan keessaa hin qabnetti maxxansuun hidhanii dararuun hammaatee jiraachuus kan ibsan jiraattonni namoonni hedduun mana dararaa sirnichaa keessatti raarfamaa jiraachuun ifoomeera. Haaluma kanaan namoota yakka malee hidhamanii dararaa keessummeessaa jiran keessaa muraasni maqaa arganne Darguu Gaddafaa, Fufaa Birraatee, Labataa Olaanaa, Maammoo haa ta'u, Tasammaa Gimbaarii fi Gooduu Birraatee ammoo hidhanii maallaqa 200,000 akka saaman barameera. Akka aanichaattis ta'u Oromiyaa mara keessatti damni waraanni Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiran daran hammaachuu kan himan jiraattonni yoo uummanni Oromoo dammaqee of hin kabachiifne salphinni haala kanaan as deemaa jiru jabaa ta'uu akka malu akeekaniiru. Aanaa Amuruu keessatti hidhaan hawaasa nagaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufe. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda warra Beeraa jedhamu keessatti gaafa adoolessa 12/2026 gara jabeeyyiin ergamtoota biltsiginnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hawaasa nagaa hedduu hidhaatti guuraa turuu maddeen ONM'f eeranii jiru. Namoota bifa kanaan qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii Nugee Zaruu Gommoroo Dhaabaa Dhinsaa Sanyii Gammachuu fi Naggaa Hundee kanneen jedhaman badii tokko malee hidhattoota sirnichaan qabamuun hidhaatti darbatamuu itti dabaluun ifoomsanii jiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen naamusa kan hin qabanii fi badii seeraa hojjetan tokkollee kan hin qabne ta'uu himuun sababa ilmaan Oromoo ta'an qofaaf yakkamaa ta'anii gochi kun irratti raawwachuu dubbatu. Kana malees namoonni maqaan isaanii ammaaf adda hin baane hedduunis qe'ee fi qabeenya isaanii irraa qabamanii hidhaatti guuramaa turu kan himan maddeen yeroo ammaa dararaan hidhattoota sirnichaan jiraattota aanichaa irratti geggeeffamaa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu ta'us itti dabaluun addeessanii jiru. Murni abbaa irree biltsiginnaa afaan qawweetiin uummata meesh maleeyyii acuucee bulchuu barbaadu guutuu Oromiyaa keessatti oomaa waraana isaa bobbaasuun sarbama mirga namoomaa garaagaraa hawaasa Oromoo irratti raawwachiisuu akkuma itti fufetti jira. Aanaa Gimbii keessatti murni PP hawaasa nagaa dirqamaan mooraa leenjii waraanaatti guuruu hammeessanii jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Kufaatii gama maraan Impaayeratti mudachaa jiruun muddamamaa keessa kan seeni biltsiginnaan amaluma sirna nama nyaataa dargiirraa dhaale calaqqisiisuun godina Lixa Wallaggaa aanaa Gimbii bulchiinsa magaalaa Gambeellaa jedhame waamamu keessa hawaasa nagaa dirqamaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu jiraataan gandichaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Haaluma kanaan adoolessa 11/2026 qe'ee qabeenyaa isaaniirraa waraana maafiyaa biltsiginnaatiin kanneen ukkaamfaman keessa namoota muraasni maqaan Nugee, Wandimmoo, Jalduu fi Cuuchaa Jaafar kanneen jedhaman yommuu ta'an kanneen ammaaf maqaan isaanii adda hin baane hedduunis qabamanii jiraachuun beekameera. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen irra guddeessi isaanii abbootii maatii akka ta'an himuun fedhii isaanii malee dirqamsiifamanii sababa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun osoo ijoolleen isaanii itti bu'anii qabamanii reebichi hamaan irratti raawwachaa fuudhamanii deeman jechuun gochoonni gara jabummaa akkasii hidhattoota sirnichaan irra deddeebiin jiraattota naannichaa irratti geggeeffamaa jiraachuus dabaluun himaniiru. Aanaa Shanan Dhuggoo keessatti saamichi lukkeelee biltsiginnaan hawaasa irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Bal'ina isaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Harargee aanaa Shanan Dhuggoo keessatti saamichi lukkeeleen biltsiginnaa hawaasa irratti raawwatan jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee addeessan. Torban kana keessa jala deemtonni biltsiginnaa galii Impaayeratti xinnisuu fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf dhamaan araddaalee akka Qabsoo, Raafii Baarakaa jedhaman keessatti maqaa horii binnee furdisnee itti misooma koriidarii hojjenna jedhuun afaan qawween hawaasa hundarraa qarshii 500 saamaa jiraachuu jiraattonni raddoota kanneenii har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf bitaman saamicha maqaa adda addaan hawaasa irratti raawwatan ammeessuun araddaa haqaan jiraataa keessaa maqaa mooraa buufata fayyaa ijaarra jedhuun qarshii 500 saamaa jiraachuunis dabalataan ibsameera. Kanaan wal qabatee jiraattonni araddichaa maqaa buufata fayyaatiin qarshii nu harkaa saamaa jiru malee buufata fayyaa naannoo keenya jiru kanarraan tajaajila tokkoyyuu argachaa hin jirru. Maallaqni nurraa guuramu immoo humna keenyaan oli jechuun dubbatu. Poolaand xiyyaara Raashiyaa galaana Baaltik irra jiru addaan kutte.
jaalsabaaf hawaa gaarii dabalata qaba. Xiyyaaronni waraanaa Poolaandii kibxata kaleessaa xiyyaara basaasaa Raashiyaa bishaan idil addunyaa galaana Baaltik irra jiru to'achuu isaanii ministeerri ittisaa Wilaadiyaas Law Konisiyaak Kamiyaazii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin himanii jiru. Yeroo dheeraa booda sirna ittisa qilleensaa keenya qorachuuf jecha daangaa galaanaa keenyatti dhiyaachuuf yaaliin Raashiyaan goote isa jalqabaati jedhan. Itti dabaluudhaanis Raashiyaan yeroo hunda waraana wal makaa geggeessaa akka jirtu sakatta'iinsa geggeessaa akka jirtuu fi biyyoota gamtaa Atlaantik kaabaa hundarratti diinummaa akka qabdu kan agarsiisudha. Taateen kun kan raawwatame magaalaa Ispaa qarqara galaanaa Poolaandii Baaltik irratti argamtu Ustikaarraa gara kiiloomeetira 30 fagaattee akka argamtu ministeerri kun himanii jiru. Xiyyaaronni waraanaa Poolaandii lama xiyyaara sakatta'iinsa Raashiyaa waliin quunnamtii uumuun naannoo sana gadhiisuu akka qabu agarsiisaniiru. Sanaa booda xiyyaarichi kallattii Raashiyaatti akka socho'e ministeerri kun agarsiisaniiru. Biyya miseensa neetoo fi gamtaa Awurooppaa taate Poolaandii erga bara 2022 Raashiyaan Yuukireen guutummaatti weerartee booda Raashiyaan doorsisa wal makaa raawwachaa jirti jechuun yeroo baay'ee himachaa turte. Woboon aanaa Sakoo keessatti diina haleeluu beeksise. Abdiif wanteen sabaa woboon zoonii kibba Oromiyaa godina Arsii aanaa Sakoo ganda Haroo Alee iddoo addaa Laaftoo jedhamtu keessatti adoolessa 13 bara 2026 halkan irraa mooraa diinii yeroo dheeraaf keessa qubattee hawaasa nagaa hiraarsaa turteetti seene. Haleeluun loltoota 3 irraa ajjeese 8 madeessuun mooricha keessa ari'ee baasuun moonaa ishee abiddaan gubee barbadeessuu beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee boodatti hafaa rasaasa hidhannoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jira. Ittuma fufuun of kennitoonni kaayyoo haqaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa adoolessa 14 bara 2026 loltoota bilisiginnaa maqaa sakattaa woboo jedhuun aanicha irraa humna guddaa wal guurtee socho'aa turte. Ganda dirree odaa iddoo addaa odaa sadeen jedhamutti tarkaanfii irratti fudhateen loltoota 5 irraa ajjeese 3 madeessuun kanneen irraa hafte ari'ee of boodatti deebisee jira. Tarkaanfii abdiin saba Oromoo woboon tiksitoota barcuma aangoo Abiyyi Ahimad irratti fudhatu daran jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.